kabajamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa kan taatan nagaan isiniif baay'atu. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trends irratti afaan Oromoo afaan saba guddaatiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenya darbeen paartiiwwan muraasa ilaallee turre. Chapter 1 jechuudha. International Relation haasaa kan turedha. International Theories of International Relation dha jechuudha. Chapterii kana jalatti immoo kan laallu theoryuwwan baay'eetu jira jechuudha jalatti. Hunda isaanii tokko tokkoon kan laallu taadha keenya yoo dheerate illee jechuudha. An liyaad baratichadha tuutoriyaalii wajjin. Kanaaf kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyatti kan ceenu theories of international relation or international politics siyaasa addunyaa yookaan hariiroo addunyaa keessatti theoryuwwan jiran kan laallu jechuudha. Theory'n kunniin egaa addunyaa keenya akkamitti akka hubannu akkamitti akka understand goonudha kan hubachiisan. Sababin saas no one can live by isolating from this world. Addunyaa kanarra baanii adda baanii jiraachuun waan hin danda'amneef jechuudha. Nus paartii addunyaa kanaa waan taaneef akkamittiin akka addunyaa kana perceive goonu yookaan understand goonu nu gargaaru theoryuwwan kunniin jechuudha. Theories of international relations allow us to understand and try to make sense of the world around us through various lenses, each of which represents a different theoretical perspective jechuun theoryuwwan kunniin theoryuwwan ammasii gaditti ilaaluuf jennu kunniin addunyaa keenya leensii adda addaatiin akka ilaallu jechuun ija adda addaatiin perspective adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin addunyaa kana akkamitti akka nu ilaallu nu hubachiisu jechuudha. Each of which represents a different theoretical perspective. Tokkoon isaanii theoryuwwan kunniin perspective adda addaa dhiyeessu jechuudha. Yookaan yaada adda addaatti kan isaan dhiyeessan waa'ee addunyaa kana. Bazee theoryuwwan kunniin kaan isaanii traditional theoryidha. Traditional theoryidha. Kaan isaanii immoo middle groundidha. Gidduu nama lamaan kan jiran jechuudha. Middle ground kan biraa immoo critical theory warra ta'an jechuunis warra qeeqan jechuudha. Theoryuwwan traditional theories anniin warra qeeqan middle ground theory dabalatee warra qeeqan jechuudha. Critical theory gara dhumaarra laalla isaan sana amma dhumaatti nafaana turan sinin jedha. Kallattumaan gara theoryuwwan kanneen laaluutti ceenaa jechuudha. Theoryuwwan kanneen egaa tokko tokkoon laalla jalqaba idealism or liberalism irraa kan kaanu achumaan ammoo waa'ee realism ilaalla ittaan sinee structuralism Tanzania ammoo constructivism laalletu dhumarratti critical theories hamma tokko tuqine tuutoriyaalii keenya har'aa goolamna jechuudha. Kanaaf kallattumaan idealismii eegalla. Idealism or liberalism. Idealism ni by the way utuma jennu theory'n kamu philosophy'n kamu kan inni eegalu why uumama dhala namaa irraati. Every philosophy, whether it is economic, religious, law, or other else, started with the very nature of human being. Theory kamu, philosophy kamu kan eegalu why uumama dhala namaa irraa, behavior dhala namaa irraa, whether they are rational or irrational, whether they are nurtured or by nature, shaped by nature. Inumamoo jechuunis dhalli namaa akkamitti uumame, amali dhala namaa maal fakkaata, rationalidha moo irrationalidha, selfishidha moo akkami namaaf yaada nama biraatiifis kan jedhu achirraa eegala jechuudha theory'n kamu. Kanaaf liberalismiin nama akkamitti yaada, human beings are good jechuun dhalli namaa gaariidha. Kanaaf optimistidha jechuudha liberalismiin. Optimist jechuun gara fuuldura waan gaariin hin ta'a jedhanii yaaduudha miniire. Yookaan immoo waa'ee waan tokko waan gaarii yaaduufi jechuudha. Kanaaf optimistikoota jechuudha liberalismoonni yookaan idealismiin optimistidha waa'ee dhala namaatiifi dhalli namaa gaariidha, cooperaatividha. Gamtaa uumaa dhalli namaa, tokkummaa uumaa jechuun cooperation is possible. Gamtaa'uun yookaan gurmaa'uun tokko ta'uun hin danda'ama. And the conflict can be resolved peacefully.
walitti bu'iinsi karaa nagaatiin ni furama jedhanii amanu jechuudha. Baay'ee walitti bu'iinsi jiraachuu isaanii amanu. Garuu walitti bu'iinsi sun karaa nagaa ta'een ni furama. Still competitioniin bakka jirutti scarce resourcing bakka jirutti walitti bu'iinsi inevitable dha jechuun inaafu waan hin oolledha. Garuu karaa nagaa ta'een walitti bu'iinsi ni furama jedhanii amanu jechuudha. States that shared liberal values should have no reason for going to war against one another. Biyyoonni duudhaalee liberaalii waliin qooddatan yookaan share godhanii sababiin isaan waraanaaf deemaniif hin jiru jechuunis karaa nagaatiin wallabdee isaanii ni furatu. Liberaal valuutti ni amanu yoo ta'e duudhaalee liberaalii warra ta'an. Democratic values kan jennu respect for human rights, mirga dhala namaa, kabaja mirga dhala namaa, rule of law, olaantummaa seeraa, accommodation of multiple interests, interest groups inside the state, as well as belief in reconciliation makes compromise within the belief between democracies unproblematic as the democratic states appears to be non-violent. Biyyoonni democratic ta'an jiru. Biyyoonni kuni non-violent dha jechuun walitti bu'iinsa isaanii humnaan miti kan furatan. Non-violent jechuun without force jechuudha. Humnaan utuu hin taane peacefully karaa nagaa ta'een waraana hin deeman jechuudha. Not going to war. Waraana hin deeman karaa nagaa ta'een biyyoo waldhabbii isaan gidduutti uumame ni furatu. Akka jechuuti jechuudha. Kanaaf democratic value kanatti amanu jechuudha. Jarri idealism on all liberalism on jechuudha. Kanaaf dhala namaa baay'ee amanu jechuudha. Baay'ee amanu dhala namaa waa'ee dhala namaatiif optimistic dha jechuudha isaan. The permanent cessation of war is an unattainable goal. Waraana dhaabuun ni danda'ama jedhu jechuudha. Waraana dhaabuun ni danda'ama. Kant focused on harmony between people. Fakkeenyaaf liberalistoota yookaan idealistoota kan ta'an keessaa tokko Kantidha. Kant maal jedha Kanti? Harmony between people overseen by institutions such as judiciary and the representative form of government where leaders exercise their authority with the consent of the people jedha. Representative form of government jira minire keessumaa ishii fakkeenyaaf biyya keenya kan ittiin bultu jechuudha. Kanaaf institutioniiwwan akka judiciary mana murtii faa hundeessuudhaan democratic form of government faa hundeessuudhaan harmony walitti dhufeenya namoota gidduu jiru mirkaneessuun ni danda'ama. Sababiin isaas nama hin amana jenneerra liberalismoon yookaan idealismoonni dhala namaa hin amanu. Dhalli namaa gaariidha, raashinaaliidha jedhanii amanu waan ta'eef. Kanaaf liidaroonni yookaan warri filaman suni gaggeessitoonni mataa isaaniitiin gaariidha jedhuun jechuudha. Isaan sun fedhii uummataa guutuuf kan achi ta'anii akkuma filaman sanas hojjetu jedhanii waan amananiif jechuudha. Karaa biraa one particular brand of liberalism which is known as liberal institutionalism kan jedhamu jechuudha came into prominence after the World War the first when the president of the USA Woodrow Wilson kan jedhamu yaadattu yoo ta'e laid down the foundation for the League of Nations. Yeroo League of Nations kan jedhamu dhaabbanni addunyaa yeroo hundaa'u jechuudha. Dhaabbanni addunyaa League of Nations kan jedhamu 1921 yeroo hundaa'u Woodrow Wilson ture prezidaantiin Ameerikaa. Woodrow Wilson yaadota isaa keessatti egaa lammaffaa waraanni akka deebi'ee hin kaane jedhee yaadota baay'ee lafa kaa'ee ture jechuudha. Liberal institutionalismiin achirraa ka'e jechuudha gaama League of Nations irraa. Namichi Woodrow Wilson jedhamu kuni presented his idea for rebuild the world beyond the war. Deebisnee addunyaa haa ijaarru. The last of his points was to create General Association of Nations, which became the League of Nations. Now,
karaan ittiin addunyaa kana immoo deebisnee ijaarru tokko institutionii associationii waliinii tokko qabaachuudhaan general association of nations biyyoonni hundi kan keessatti hirmaatan. Innis maal jedhamee boodarraa League of Nations jedhamee jechuudha. Garuu booda maal ta'e League of Nations kun hojii isaa function gochuu hin dandeenye, hojjechuu hin dandeenye, booda hin kufe. Even kaayyoo dhaabateef iyyuu raawwachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yaadonni liberaalizimii baay'een isaanii kan kufaniif sababii kanarraa League of Nations hojii isaa hojjechuu dadhabnaan liberaalizimiin qeeqamuutti ka'e. Ilaalla jechuudha. Fuula duratti kun asii gaditti. The League of Nations was created largely for the purpose of overseeing affairs between states and implementing as well as maintaining international peace jechuudha. Kan inni hundeeffameef egaa League of Nations hin beektu dhimmoota biyyoota gidduu jiru ilaaluu fi nagaa international peace nagaa addunyaa kana eegsisuuf ture, maintain gochuuf ture, nagaa biyya addunyaadhaaf fiduudhaaf kaayyoon isaa kan dhaabate. The primary concern of this approach was that conditions which had led to the outbreak of the World War the first and the devastation which followed should not be allowed to occur in the future jechuudha. Primary concern yookaan dhimmi ijoon isaa jechuudha. League of Nations yeroo hundaa'u haalonni waraana addunyaa tokkoffaa kaasan jiru mini conditioningwwan isaan sun deebi'anii akka raawwatan. Devastation which followed should jechuun waraana sana hordofee ammoo diigamsa guddaatu ta'e mini diigamsi sun gara fuula duraa deebi'ee akka hin raawwanne, waraanni akkasii lamuu akka deebi'ee hin raawwanneef jechaadha jechuudha. Primary concerniin isaanii kana ture. Lammaffaa deebi'ee akka hin dhaabanne, akka hin raawwanne waraanni akkasii kan ta'e. The prospects for the elimination of war lay with the preference for democracy over autocracy. Bitanii amma yaadota kanneen gaajila murachuu qabaattu. Liberalizimoonni kan isaanitti amanan aristokraasii caalaa dimokiraasii. Aristokraasii caalaa dimokiraasii. Free autarkii caalaa immoo free trade. Daldala bilisa jechuudha. Autarkiin immoo faallaa sanaadha. Daangaa kootaa fa'aa kaa'u. Daangessu jechuudha daldala tokko. Inni filatamaa miti. Autarkiin filatanii, aristokraasiis hin filatanii, dimokiraasii filatu, free trade daldala bilisaa filatu, collective security filatu, nageenya waloo, nageenya waliini. Maal caalaa? Balance of power system caalaa jechuudha. Kana jechuun kanumti balaansii godhe aangoo guddaa kan qabu economiidhaan politiksiidhaan haa ta'u kanumti irra aane haa bulchuutu hin taane collective security nageenya waliiniitiif. However, the league collapsed due to the outbreak of the Second World War in 1939 in beektu kan inni diigame jechuudha. League of Nations collapse ta'e bara kana jechuudha. Bara kana waraanni addunyaa lammaffaan deebi'ee sababii dhoo'eef jechuudha. Therefore, despite the efforts of prominent liberal scholars and politicians such as Kantii fi Woodrow Wilson yaadatti yoo ta'e dhamaatii guddaa dhamaaniiru League of Nations akka dhaabatuuf. Woodrow Wilson jechuudha. Kantis immoo liberaalistii ture mini dhamaatiin isaanii bishaan nyaate jechuudha. Dhamaatii isaanii bishaan nyaate. Liberalism failed to retain a stronghold and a new theory emerged to explain the continuing presence of war. Gartanii League of Nations kufuun isaa liberalistoonnis akka isaan ofitti qaana'an isaan godhe jechuudha. Sababni isaas nageenya eegame sun hin argamne. Nageenya fida jedhamee eegame dhaabatee ture. Nageenyi sun hin eegamne. Deebi'ee hin dhufne. Still waraanni addunyaa lammaffaan itti fufee waraana addunyaa jalqabaa kan caalu iyyuu immoo devastationii diigamsa adda addaa diigamsa guddaa uuma jechuudha waraanni kun. Kanaaf tiyooriin biraa emerji ta'e liberaalizimii yookaan idealizimoonni asumatti kufan jechuudha. Tiyooriin biraagaa realizimiidha jechuudha. Realism. Realists do not typically believe that human beings are inherently good jedhanii namanan. Jechuunis pessimistiidha jechuudha isaan. Amma idealizimoonni yookaan liberalizimoonni optimistikiidha jennee irraa minire. Realizimoonni garuu akkasuma
faallaa sanaatti akkasumas faallaa sanaatti pessimistiidha jechuudha. Dhala namaa kana hin amanan isaan. Dhalli namaa gudii miti. Do not typically believe that human beings are inherently good jechuudha. Hin amanan dhalli namaa gaariidha jedhanii hin amanan. Karaa biraa dhalli namaa gaarii miti jedhanii amanu jechuudha. Or have the potential for good as liberals do jechuudha. Akka liberaalonni jedhan san dhalli namaa dandeettii gaarii ta'uu qaba jedhanii hin amanan jechuudha. Instead they claim individuals act in their own self-interest. Dhalli namaa selfishidha, of jaallataadha, ofittoodha jedhanii amanu. Individual act in their own self-interest. Faayidaama ofiitiif jechuudha. Namni hunduu kan fiigu jedhu. Realizimoon jechuudha. Realityidha kan amma realizimii gaafa haasofnu realitiin jiru maali? Dhugaan jiru maali? Dhugaan jiru maalidha waan jedhudha isaan kan focus godhan irratti. It believes conflict is unavoidable and so war is common jedhu. Amma realizimoonni liberalizimoonni maal jedhan? Permanent cessation of war is unattainable jedhamuni. Permanent cessation of war jechuun waraana dhaabsisuun jechuudha. Haalatti fufaate lammaffaa waraana akka deebi'ee hin mudanne dhaabsisuu hin dandeenya jedha. Jarri garuu faallaa kana realizimoonni jechuudha lakki akkasii miti. Sin baay'ee miskiinota isinii dhala namaa akka malee amantu. Dhalli namaa garuu akkas miti jedhanii amanu. War is common. Waraanni commonidha waan gara fuulduraattis ta'uudha. Waan baramaadha. Normaalidha. Conflictiin unavoidableidha. Jechuun walitti bu'iinsa dhabamsiisuu hin danda'amu. By the way tokko kan isaan godhu immoo tokko walitti bu'iinsa irratti tokko ta'u jarri kun realizimii fi idealizimiin walitti bu'iinsi jira jedhu garuu isaan kun karaa peaceful ta'een dhabamsiisuu walitti bu'iinsa sana furuu hin dandeenye malee walitti bu'iinsi jiraachuu isaa hin amanu isaan kunis waan tokko isaan taasisuudhaanis. Realism depicts pessimism by arguing pessimismidha jechuudha isaan kuni. By arguing that human beings are bad. Jechuun dhala namaa kana hin amanan isaan. Dhalli namaa hamaadha. Conflict is inevitable jechuun waraanni waan walitti bu'iinsi waan hin oolledha. And the war is the most prominent instrument of resolving conflicts. Conflictii kana walitti bu'iinsa kana iyyuu furuudhaaf karaan tokko karaa humnaati. Dhala. Biyyoon addunyaa walitti bu'iinsa furuudhaaf humna ofii fayyadamaa jiru. Maal haasoftu isinii waa'ee waraanaa dhaabsifnaa maal haasaa jirtu kunoo argaa jirramanii jedhu isaan. Biyyoon addunyaa baay'een isaanii walitti bu'iinsa kana furuudhaaf kunoo biyya humna ofii fayyadamaa jiru minii. Waraana fayyadamaa jiru miti jedhu jechuudha. International relations are anarchic due to the absence of sovereign authority. Jechuun anarkii irratti walii galuu baay'isoo isaan kunnis. Sovereign authority gaaf jennu anarkiidha minire. Central jechuudha. Central authority jechuudha. Anarkiidha addunyaan keenya. Sababii maaliitiif sovereign authority hin jiru. Central authority biyyi tokkittiin biyya hundumaa control gootu. Fi common institutionin hundu seera tokko enforce godhu hin jiru waan ta'eef. States serve their own interests. Argitani bakka reality malafa jiru lafa kaa'usan dhugaa malafa jiru. Biyyi faayidaa ofii isheetiif kan deemtu biyyi kamuu in the international system by following strict code of self-help jechuun ofumaaf of gargaaru jechuudha. Ofumaan nabaasi jechuudha. Faayidaa ofiitiif jechuudha. Due to the absence of any authority above them jechuudha. Authoritiin aangoo isaanii ol kan qabu hin jiru waan ta'eef ofumaan nabaasiidha hunduu ofuma kophaa fiigaa. Cooperationiin hin danda'amu. No one state can trust another. Biyyi kamuu waliin amanu. Therefore, cooperation is limited and unstable when it occurs. Cooperation limited dha jechuun gamtaa uumuun qindaa'uun tokko ta'uuni daangaadha hamma kana mini akka warri realizimii jedhan liberalizimii yookaan idealizimii jedhan mini. Idealizimii jedhan sana miti. Tokko ta'uuni akka isaan jedhan sana salphaa miti jedhanii amanu.
Where domestic society is ruled by a single system of government, the international system of states lacks such basis. Jechuun anarchy dha jechuudha. Anarchical world uumama single system of government waan ta'eef jechuudha. Well, according to Hans Morganto kan jedhamu realistic. Hans Morganton politics is struggle for power jedha. Siyaasni jedha aangoodhaaf struggle qabsaa'uun wal dorgomuu qabsaa'uu aangoo fiigu. Politics is struggle of power jecha isaati. All politics is struggle of power jedha Hans Morgantoni. There are objective laws which have universal applicability in international politics. Where liberal kana jechuun ka jechama isaarraa maal hubanna jechama Hans Morganto kanarra hundinuu aangoodhaaf fiiga aangoo siyaasa kamuu keessa aangoo wanti jedhamtu jirti. Hunduu aangoodhaaf fiiga interestii masaatiif fiiga. Akkas jechuu barbaadeeti jechuudha. Akkasitti amana realistiidha jechuudha Hans Morgantoni. Where liberal internationalism had been openly normative and prescriptive in orientation, the realism expressed by Morganto purports to be scientific and explanatory. Jechuun liberalistii amma yommuu fudhattani yookaan idealismoota jechuun normatiiviidhaan. Normative value hin jiraamin waliif yaaduu tokkoof yaaduu. Tokkoof gaarii yaaduu isaan achirratti amma focus kan godhan. Realizimoonni garuu mini dhugaama lafa jiru. Even kan isaan focus godhan egaa expressed by realism expressed by scientific fi explanatory dhaan jechuudha. Inni kun ammoo liberalisimoonni ammoo normative fi prescriptive dhaan jechuudha. Value judgment jechuudha. Value judgment dhaan. Egaa realizimiin kuni addunyaa keenya kan dominate godhe bara 1950mootaa fi 1960moota keessadha jechuudha. Bara maaliitti inni kun bara Cold War fa'aa jechuudha. Bara Soviet Union fi bara USSR addunyaa kana to'achaa turan bara waraana addunyaa lammaffaan booda jechuudha. Took the state as the primary unit of analysis. Iddoo lachaan isaaniiyyuu irratti kan walii galan statein unit primary unity akka taatetti walii galu. On interaction between state governed by the relentless pursuit of power jechuun yeroo hundumaa aangoo barbaadu and on substantive empirical agenda defined by Cold War concerns jechuudha. Dhimmoota yeroo Cold War sana turan yaadattudha. Realism gained momentum during the Second World War when it appeared to offer a convincing account for how and why the worst conflict in history originated after a period of supposed peace and optimism. Momentum kan isaan argatan. Yookaan immoo fudhatama guddaa kan isaan argataman realizimiin jechuudha. Kan inni sirriitti socho'e yoom jechuudha. Second World War yeroo sana jechuudha. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa. Sababni isaas nageenya eegame sun hin dhufne. Nageenyi League of Nations nageenya eegsisaa jedhamee dhaabatee mini. Garuu nageenya eegsisuu hin dandeenye. Optimizimiin eegame sunis waan gaariin hin ta'a. Fuulduratti waraanni hin ka'u jedhamee eegame garuu waraanni addunyaa lammaffaan hin kenne naaf realizimiin fudhatama argachaa dhufe jechuudha. One central area that sets realism and liberalism apart is how they view human nature. Uumama dhala namaa kana akkamitti akka yaadan dhalli namaa maalidha waan jedhu irratti adda ta'u jechuudha. Tokko wanta adda isa kanadha. Amma realizimii yoo ilaaltani dhalli namaa human being is irrational jedha. Not good jedha. Not cooperative jedha. Liberalism yoo ilaaltan immoo faallaa sana dhalli namaa human being is good. Human being is cooperative. Maan isaanii maal akka social animal akka jennu sana jechuudha.
akkasitti amanu jechuudha isaan. Rational akka ta'ettumaan beeyingiin. Realists do not typically believe that human beings are inherently good jechuudha. Isumaan siniin jedhe dhalli namaa gaarii miti jedhanii amanu, baadiidha jedhanii amanu realistoonni. Instead they claim individual act in their own self interest. Namni hundu act kan godhu faayidaa mataa isaa eegsisuuf jedhanii amanu jechuudha. Realistoonni people are selfish jedhanii amanu, ofittoodha dhalli namaa, and behave according to their own needs. Fedhii isaanii guuttachuudhaaf kan isaan fiigan jedhanii amanu jechuudha. Karaa biraa immoo conflict is unavoidable. Walitti bu'iinsa dhabamsiisuun hin danda'amu. And the perpetual and show war is common and inherent to humankind. Jechuun waraanni itti fufaadha. Waraanni normaaliidha. Waraanni gara fuulduratti waanuma itti fuudha jedhanii amanu jechuudha. When viewing that world through the realist lens, leensii isaaniitiin yommuu ilaalan jechuudha. Yookaan ija mataa isaaniitiin, perspektiivii isaaniitiin jechuudha. Leensii jechuun akkaataa isaaniitti addunyaa kana ilaalan, yaada isaan addunyaa kanaaf qaban jechuu keenya. The world appears to be one of domination. Domination tokko dominate gochuu tokko bitu humna fi fayyadame, power fi fayyadame. The realist lens magnifies instance of war. Jechuun leensii isaaniitiin yommuu addunyaa kana ilaalan waraanni akka hin hafne, conflictiin akka hin hafne magnify godhanii ilaalu jechuudha. Guddisanii ilaalu yookaan exaggerate godhanii jechuudha. Ol kaasanii ilaalu jechuudha. Then use those to paint a certain picture of the world jechuudha. Akkasittiidha kan isaan addunyaa kana imagine godhan. Liberal karaa biraa immoo liberal faallaa realizimii jechuudha. Focus on cooperation instead of domination jechuudha. Tokko to'achuu yookaan dominate gochuutu hin taane cooperationii, gamtaa uumu, tokkummaa uumu. Akkasitti kan isaan amanna yookaan focus godhan. It is important to understand that there is nothing liberal or realist theory jechuun adda wal qoodu ufumaa isaaniitii classical warri ta'an jiru, modern warri ta'an jiru jechumaa fi asitti amma gara waan siin fayyadamti. Scholars in the two groups rarely fully agree with each other jechuun baay'ee waliin garan jechuudha. Ufumaa isaaniitii garee adda addaatti wal qoodu jechuudha. Two groups jechuunis liberalismoonnis garee adda addaatti wal qoodu, realismoonnis gartuu adda addaatti wal qoodu. Agreementiin gidduu isaanii hin jiru jechuudha. Both realism and liberalism have been updated to more modern version. Jechuun amma yeroo kana modern versionii qabu lachan isaanii. Fakkeenyaaf neoliberalism kan jennu jira. Neoliberalism jechuun the modern version of liberalism jechuudha. Neo-realism jechuun ammoo the modern version of realism jechuudha. That represent shift in emphasis from their traditional roots jechuudha. Isaan kun egaa traditional warra ta'anidha. Realismii fi liberalismii warra traditional version isaaniitti kan laalle. Traditional version isaaniirraa immoo modern version isaaniis jiru jechuudha. Both liberalism and realism consider wanti tokko isaan taasisu laala. Liberalismii fi realismii consider the state to be the dominant actor in international relation. International relation keessatti statein yookaan biyyi taphattuu ijoodha. Yookaan immoo injirami gahee leencaa taphatti. Dominant akka actorii akka taate hin amanu jechuudha jarri lachuu. Garuu wanti adda isaan taasisu jira asitti. Liberalismiin state actorii although liberalism does add a role for non-state actor. Non-state actorii dabala jechuudha. Kan akka
jedhamanii NGO fa'aa multinational corporation warri jennuun isaan sana itti dabala jechuudha liberalismiin. Realismiin garuu isaan roolii wayituu hin qabanii jedhee amana. Isaan roolii wayituu hin qaban jedhanii amanu warri realismii. Roolii guddaa kan qabu state qofa jedhanii amanu jechuudha. Adda baafadha. Nevertheless, within both theories, states themselves are typically regarded as possessing ultimate power. Tokkuma wanti adda isaan taasisu statein ultimate power qabdi. Aangoo olaanaa kan qabu stateidha jedhanii amanu jechuudha. Yaa kanuma irra deebi'uusaati. Roolii state irratti kan isaan tokko ta'an jechuudha. Karaa biraa immoo kan isaan tokko taasisu addunyaan kun anarkii akka taate anarkiikal world keessa akka jirru walitti bu'iinsi natural akka ta'e jira. Yeroo wanta adda isaan taasisu immoo liberalistoonni walitti bu'iinsa karaa nagaatiin ni furuun ni danda'amaadha kan isaan jedhan. Realistoonni garuu walitti bu'iinsa furuun dhaabsisuun hin danda'amu waan jedhu irratti jechuudha. Structuralism or Marxism dha jechuudha kan biraa. Maqaa masaarraa akkuma hubattan structurii ta'e structurii qabeenyaa economic structurii rakkoon achi jira jedhu. Rakkoon addunyaa kana economic structurii dha. Isa kana Charles Marcus fa'aadha warri propose godhu yaada kana warri deeggaru Marxism jedhama jechuudha. Yaadattu ta'e Marxismiin evilii kan taate yookaan wanti hamtuun private property dha jedha. Wanti gadheen private property waan jedhamtu jirti. Kanaaf communismiitti kan inni amanu. Marxism is an ideology that argues that capitalist society is divided into two contradictory classes jedhee amana jechuudha. Capitalist society capitalistiin kun iddoo lamattidha kan isheen qoodamtu kilaasii lamatti. Kilaasii lama kilaasii wal faallaa. Kilaasiin tokko kilaasii business kilaasiiti. Burgoosii jechuudhaan waama. French wordidhaan itti fakkaate wanta gurgurbaatti burgoosii jechuudha. Jecha Faransaay jechuun katamee jechuudha afaan Oromootti anas deessitan afaan nama magaalaa jiraatu jechuudha. Burgoosii jechuun afaan Ingiliffaatiin etimoloojii isaatu qo'attanii burgoosii akkamitti pronounce gootu. Burjiyaasii jechuun bargarii jechuudha afaan Ingiliffaatiin immoo. Dur egaa bargarii magaalaa keessattidha waan nyaatamuuf waan ta'eef jechuudha. Amma baadiyyaatti fa'aa nyaachuu qabna ni deema. Egaa achirraa kan dhufedha. Katamee jechuudha yeroo sana merchaantota warra daldalan isaantu magaalaa keessa jiraata dureessota turan. Achirraa kan dhufedha. Jechi kuni gareen tokko garee burjiyaasiidha. Gareen tokko immoo garee working classiitu jira yookaan proletariat kan jedhaman dafqaan bultoota jechuudha. Kanaaf structurein addunyaa kanaa rakkoo guddaa qaba. Private property kan jedhamtu jirti wanti hamtuun amma isheen dhabamtutti hamma namni hundi qabeenya wal fakkaataa qabaatutti yookaan communalismii irra amma geessutti addunyaan kun nagaan argattu jedhee amana jechuudha. Marxismiin the proletariats are the mercy of the bourgeoisie who control their wages and therefore their standard of living. Jechuun bourgeoisien kuni proletariatiin yookaan immoo dafqaan bultoonni kun kan isaan hirkatan eenyu irratti? Bourgeoisie irratti. Garee burjaa yookaan garee dureessotaa kana irratti jechuudha. Baay'ee utuu jedhu Marxismiin utuu private property kun hin jirtu ta'e biyyi hin barbaachisu, seerri hin barbaachisu, wanti kamuu hin barbaachisu, nagaatu jira ture jedha. Seera akkasittis hin baranna waan ta'eef nu Marxism akka critical theorytti.
Kanaaf egaa kan isaan irratti hirkatanii burjaazii irratti kan isaan hirkatan dafqaan bultoonni kun isaantu weejii isaanii kaffala mindaa isaanii jechuudha kan saraafaa hojjechiisanii jireenya isaanii kan isaan murteessu isaanii jechuudha. Marcus hoped for an eventual end to the class society. Jechuun class society kun utuu dhaabatee nageenyi ta'a jedhanii amanu. Karaa kamii? Karaa revolution, overthrow of the bourgeoisie by the proletariat. Bourgeoisie kana kuffisuu kan danda'an karaa warraaqsa kaasuudhaan malee hin danda'amu jedhee amana. Argee waan ta'eef jechuudha. It was during the 1960s bara capitalism jechuudha barri kun hin beektuunire bara capitalismiti. However, that other perspectives came to constitute alternative modes of conceptualizing international politics. Ammas inni kunis hafeetu immoo tiyooriin biraa dhufe jechuudha. Tiyooriin biraa dominanti tiyooriin biraa dhufe. Ammas itti fufnee ilaalla ammoo sanas jechuudha. There exists inequality of wealth between the rich north or the first world, on the pure south or the third world, center, periphery, politics jennaan isa kanaan jechuun amma gaa laalla gama biyya keessatti yoo dhufe dureessotaa fi maaltu jira jedhe Marcus dureessotaa fi hiyyeessotatu jira jedhe. Sadarkaa addunyaatti immoo inequalities of wealth tu jira. Al wal qixxummaa qabeenyaa jechuudha. Biyyoonni dureeyyiin hin jiru. Isaan sun northern world jedhamu. North world. Isaan first world warri jedhaman yookaan north warri jedhaman sun dureessota jechuudha. Isaan suni gama tokkoon immoo south or third world addunyaa sadaffaa jechuudha. Laala addunyaa lammaffaan iyyuu hin jiru jechuudha. Addunyaa sadaffaa yookaan biyyoonni hiyyeessonni immoo jiru. Biyyoonni hiyyeessonni jiru. Kanaaf north south kan jenneefis kanaaf jechuudha. North south relationiin kuni naga qabeessa miti. Sababni isaas warri dureessi kun laal warri noorzii kun yookaan first world warri jedhaman kun qabeenyaa qabu. Biyyoota hiyyeeyyii kana cunqursu. South world yookaan third world addunyaa sadaffaa warra jedhaman warra hiyyeeyyiidha isaan kun isaan cunqursu qabeenya qabanitti fayyadamanii karaa kallattiitiin humna isaanii qisaasessu qabeenyaa isaanii qisaasessu akkasitti amanu jechuudha. Marxist or structuralism jechuudha. Structurein addunyaa kana rakkoo qaba jedhu jechuudha. Focused on dependency argitanii third world yookaan biyyoonni hiyyeeyyiin kun keessumaa biyyoota Afrikaa fudhadhaame. Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa fa'aa jechuudha. Isaan suni kan isaan irratti depend ta'an biyyoota dureeyyii kana irratti jechuudha. Exploitation jiramanii bakka dafqa isaanii isaanitti gurguratanii qisaasa ummaatu dhufa. Qabeenyaa fi saamamuutu dhufa. And the international division of labor which relegated the vast majority of the global population to the extremes of poverty. Kun immoo maaluma jedhu hiyyummaa ol kaasaa jedhanii amanu jechuudha. Kanaaf inequality'n kun amma jirutti rakkinatu jira. Imperialism generated by the vigor of free enterprise capitalism in the West and by state capitalism in the socialist bloc imposed unequal exchange of every kind upon the third world jedha baankis namichi jedhamu. Imperialismiin egaa wanta inni uume beektu miti wanta inni lafa kaa'ee darbe imperialismiin jechuun sirni imperialaa jechuudha. Imperial jechuun empire egaa beektu hamma danda'an deemanii bushuu gabbarsiisuu bituu dominate gochuu jechuudha. Colonize gochuu jechuudha. Inni kun biyyoota hiyyeeyyii sanarratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. The class system thus predominated internally within capitalist society had its parallel globally jechuudha. Argitanii class systemiin biyya keessa ture miniire class systemiin
jechuun hiyyeessaa fi dureessa gidduu. Inni kun sirni akkasii sun ammas immoo giloobaalii ilaalle immoo class systemiin kun egaa predominated internaalidha. Internaalii biyyama keessatti jechuudha. Biyyama keessa hiyyeessaa fi dureessatu jira. Yoo jenne akka addunyaatti immoo yaadne biyya hiyyeettii fi biyya dureettiitu jira. Biyyoonni dureeyyiin sun biyyoota akkuma argitanii akkuma hiyyeessi biyya keessa jiru dureessa biyya keessatiin cunqurfamu. Akkuma kana sadarkaa addunyaattis biyyoonni dureeyyiin biyyoota hiyyeeyyii cunqursu jechuu barbaadaniiti jechuudha. Isaan kana immoo center periphery relation jedhamuudhaan kan waamamudha. Center periphery jechuun centeriirra warri jiran dureeyyota kanneen peripheryirra immoo caafirra yookaan fiixeerra warra jiran jechuudha. Guddinarraa maalirra fagaatanii akka jechuuti. Well, sa'aatiin keenya baay'ee deemee jira. Constructivismidha kan biraan. Constructivism is another theory commonly viewed as the middle ground inni kun ammoo. Amma laal traditional ammaatti kan laalle booda immoo critical ilaalleetu kan xumuru. Middle groundidha isheen kun constructivism ammoo jechuudha. Mainstreamii warri jennuun hin jiru warra ijoowwan jechuudha. Warra hamma laallee darbinee sanidha. Realism, Marxism, liberalism warra jenneen sana mainstreamidha isaan sun. Well, constructivism egaa value irratti kan isaan amanan values duudhaa qabnu duudhaaleen nuti qabnu baay'ee barbaachisoo akka ta'an. Shared interests between individuals who interact on the global stage. Stage yookaan waltajjii addunyaa kanarratti shared interestiin jiraamin fedhii waliin jechuudha. Fedhii waliin qabnu hin jira. Alexander Wundt keessumaa constructivistidha namichi kun. Akkamitti ibsa? Describe the relations between agents. Jechuun nama dhuunfaa fi structure gidduu. Structure biyyaa gidduu jechuudha. Anarchy is what status makes of it jedha intinaan namichi kun Wundt jechuudha. Wundt gaafa barreessu. After all, states do not interact. It is agents of those states, such as politicians and the diplomats who interact. Argitani biyya mini kan interact wal godhu eenyu dare politicians fa agentota jechuudha. Ammasitti maal jennee turre argitani agenti individuals bakka bu'uun miti individuals kun immoo eenyu ta'uu danda'a. Politicians ta'uu danda'a. Abbootii siyaasaa diplomaatota ta'uu danda'a. Kana biyyoota tan interact kan wal godhu isaanii jechuudha. Biyyi karaa isaaniitti kan interactionii uumtu biyyoonni jechuudha. Baay'ee gaariidha. Okay, sa'aatiin keenya baay'ee deemaa jira. Daqiiqaan keenya 50 seenaa jira. Critical theory amma tokko ilaallee xumurra jechuudha. Critical theory warri ta'an immoo post colonialism fa'aadha. Isaan fa'aadha isaanii. Maqaa masaarraa akka hubattan post colonialism jechuun kolonii booda maaltu uumame jechuun erga sirni colonialismii kun jirani colonialismii biyyoonni super power ta'an addunyaa kolonifachaa turan Afrikaa keessa fa'aa Latin America fa'aa kolonifachaa turan Asia keessa fa'aa erga sanii maaltu ta'e waan jedhudha jechuudha. Post colonialism kan jennu baay'ee critical theory jechuun warra sana kan qeeqan jechuudha. Maquma isaaniirraa akka hubattan qeeqxota isaan kun critical theories of international relation kan jennuun kun qeeqxota eenyu qeequ dominant theory warra ta'an sana. Dominant theory yookaan immoo middle ground warra ta'an sana qeequ jechuudha isaan sun. Hir'ina isaanii hin jiraamin hir'ina isaanii dadhabina isaanii fa'aa qeequ jechuudha. Hin jajjabeessu karaa kaanii hin jajjabeessu. Jajjabina isaanii akkuma jirutti fudhatu positive side isaanii. Garuu negative side isaanii qeequ. Negative side isaanii qeequ jechuudha. Kan isaan egaa established ta'an jechuudha. Established kan ta'an in response to mainstream approaches in the field. Mainstreamii kan jenneen laallee turre miniire. Keessumaa liberalismii fi realismii jechuudha. Isaan sun mainstreamidha. Middle ground ammoo constructivism ilaalle
isaan kun immoo critically jechuudha bakka sadiitti qoodnee ilaalla jennee kaane eeguma kaanu. Kanaaf in response to isaaniif deebii kennuuf isaan qeequudhaaf jechuudha kaayyoon isaanii inni guddaan. Kanaaf oppose commonly assumptions in the field of international relations that have been central since its establishment. They oppose commonly held assumptions jechuun warra realism isin qeequ warra idealism isin qeequ warra liberalism jechuudha. Negative side isaanii keessumaa negative side isaanii qeequ jechuudha isaan kun. Isaan keessaa gara tokko post colonialism jechuudha. Post colonialism jechuun the differs from Marxism. Amma Marxismiin addunyaa akkamitti ilaale? In center periphery relation tu jira jedhamee ni. Addunyaan kun north yookaan immoo north warri dureessi sun jiru yookaan first world warri jedhama sun jechuudha. Biyyoonni dureessa jechuudha. Kan biraa immoo southern hin jiru third world warri jedhaman sun. Kanaaf fairy miti hariiroon isaan lamaan gidduu jiru fairy mini sirrii miniidha. Akka inni jedhutti jechuudha. Akka Marxismitti fakkeenyaaf. Inni kun immoo kan adda godhu post colonialism jechuudha. Marxism irra focused on the inequality between nation or regions as opposed to class jechuudha. Amma kan Marxism classii irratti ni focusingsa. Isaan garuu nation irratti. Nationii gidduu maaltu jira? Inequality jira. Sababii maaliitiin? Sababii kolonii duraan tureen. Koloniin yeroo ture sana biyyoonni super poweriin biyyoota koloneeffatan sana qisaasessaa turan. Humna isaanii, qabeenya isaanii, albuuda isaanii asii achi guuraa turan jedhu jechuudha. The effects of colonialism are still felt in many regions of the world today as local population continue to deal with the challenges created and left behind by the formal colonial powers. Still, namoonni fakkeenya biyyoonni Afrikaa wantoota super poweriin yeroo sana yookaan koloneeffattoonni isaanii irratti raawwatan maal gochaa jiru ammayyuu challenge gochaa jiru. Yookaan immoo dhiibbaa guddaatu irra gahaa jira. Sababii dur koloneeffatamanii turanii jechuudha. Kanaaf hafteen isaanii yookaan immoo oosiin isaanii jechuudha. Amma ammaatti biyyoota koloneeffatamanii turan rakkisaa jira waan jedhamudha. Post colonialism waa'ee kanaadha. Nu gahaa sumarratti daqiiqaa sa'aatii tokko guutuu geenyee jirra baay'ee deemnee jira. Appa chapter irra deddeebiidhuma inni kun. Amma kana waan haaraa mini irra deddeebiidhuma. Chapter 2 eegalla partii taanu. Chapter 2 eegalla. Chapter 2 kan inni haasa'u waa'ee understanding foreign policy and diplomacy jechuudha. Qorumsi keessan baay'een as keessaa waan ba'uuf keessumaa mainstreamii warra ta'an keessa kana keessaa waan ba'uuf sirriitti ishee kana sirriitti qo'adhaa moojila keessan irraa dippilii qo'adhaa isiniin jedha. Amma yoonaatti waan hordoftaniif baay'ee naaf ulfaadha. Tutorialii faana an oliyaad baratichan ture buleessi keessan University Finfinnee School of Law irra. Miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne nama fayyada jettan hundumaaf immoo viidiyoo kana share godhaa fi telegram channelii miidiyaa dirree barnootaa immoo join gochuudhaan odeeffannoowwan barnootaa odeeffannoowwan addunyaa dinqisiisoo warra ta'an beekumsa walii galaa achirraa argachuu hin dandeessu. Ciao.